Innis nama biraa qabu qaba. Mee haa gaafadhuun yaa jamaa tokko mee gaafadhaa aga danda'een carraa yoo naa kennitanii Abu Muwaaz illee dhiifama naa godhaa. Fu'aad Oroo ka jettu kun nama of biraa qabda. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirta akkami Fu'aad? Jira galata rabbiiti akkam jirta? Gaariidha alhamdulillah. Ati ijoollee qabde of biraa qabda amma? Nama birallee jira garuu nama birallee jira barsa namanne jira ka mucaa warra carcariin jira hin kenninan nu nama isaanii nu haa dubbisu jenne jira inuu faa nu gaafatte. Amma sibira jira amma? Amma na bira hin jiru rakkoon qabu isaan sa'aatii isin barbaaddanitti hin dhiyeessa amma sa'aatiin deemee jira. Amma sa'aatii kanatti nutti argisiisuu hin dandeessu? Laa sa'a kana hin danda'uun sobuuti an gara ibad jira inni gara ibad jira. Jechuun bakka sibiratti eessa rafee manuma keessa rafeera moo bakka biraatti jira? Bakka birra rafee jira malee laa rakkoon qabu isa. Nama ijoollee bira jirtu jira raftee jirti ijoollee. Bakkeen bootaa malee beektan. Namuu mana araba jiraata. Biyya arabaa keessa jira namuu. Asirratti wanni gaafii barbaade amma odoo isin araara adeemtan gaddalee dubbanne turre warra nama tumsiisu kanneen araarraa miskiina miidhamaa jira. Wanti kun dhaabatu odoo jedhaa jiru. Fu'aad. Isa sanniisi. Suni waan biraati. Amma waan ijoollee dubbachuu jirra. Mucaan sibira jiraachuu maaliin mirkaneessina duuba? Ma ragaa amanne mucaan ka isaaniitu warra carcaruu ijoollee warra carcaruu seene nu gaafate amanne ragaa irratti itti amanne hin jirallee mirkaneessinee jirra. Okay, tamam. Ganama irratti mucaa kana suuraa kaaftee mucaa kana gaggeessuu hin dandeessan hin dhiiftanii? Yoo isaan gadhiisan ka isaanii gadhiisan nu mucaa barka caroo. Isaan gadin dhiisan hundi keessanuu yoo maalle isaan wanni isaanii fi isa wanni jedhamu hin jirtu. Wanni isin hundi keessanuu zulmii dalagu jirtan. Miskiinni karaa deemu waan tokko waan argite waan arsii keessa hin jiru. Namuu keerii ila dhageeffadha. Namuu bari la sirratti nu hubadha. Namuu keerii dalagaan jiru hin beekna. Miskiina miidhamaa jira dhugaa rabbi yoo dubbanne. Bakka kanatti namni nu amma ijoolleen loltee bu'a amma iluun eenyu jinniin amma fakkeenya Hamzaan namni baay'een keessa hin jiru jedha. Komandii isallee isin ol baasuu dandeenya. Wayitee kalee ijoolleen cafa qabdu. Ragaa qabna jechuudha. Facebook irratti illee maxxansinee jira. Isa san dubbatamee geeffame. Murtoo guutoo sana. Tayyib tamam. Ammallee namni bu'ii jala jiraa jirraami. Murtoo guutoon amma bu'ii gizee jedhuun kan hin dhageettan isin munu. Ifama nama gurguddaa na dura jiru dubbatee isin durallee dubbadhe nu gara keenya rakkoon hin jiru bakka abbaan fedhe nu gaafatuu danda'a. Okay, tamam. Asumatti naa dhaabi mee. Iluunuu wanna kana dhaabaa nu jennaan marhabaa jenne. Tayyib ijoollee biraa kan uf biraa qabdu beektaa? Laa ijoollee nu rakkoon qabu kenna ijoolleen guutuu walitti dawwallee wal gaafatuu dandeenya. Okay, amma wal gaafattanii ijoolleen hundi isaanii lubbuun jiranii mucaa dhoombir jedhamu biratti ka du'e jedhanoo jira? Wallahi waan kaleedheen gaddaan illee quban qabu waan idana kanaa fi ammaatitti quban qabu dura mucaan warra carcarsan dhufee nu gaafannaan nu lola irraa dhaabne warri lola deebisee ijoollee tana jechuudha jinnii kana fa'a. Okay, tamam. Dhoombir ayyee oma furmaataa barbaanna wallahi oma furmaataati akkana godha Fu'aadii amma na caala ijoollee hunda beeku warra harkaan warra deemanii warra walii waa hojjetan waan ta'eef hiriyyaa kiyya Fu'aadii na caala hunda ni beeka waan ta'eef ijoollee harargee qabamtee nama keenya harka jirtu waan kaleessa irra hadha guyyaa irraa gara dheengaddaatti achi deemu Fu'aadillee ni beeka. Ani kun Fu'aadii faayyuu barbaadaa jira agartanii tokkollee ni jira jala kana jira inni illee ol galchina kanaaf ijoollee kaleessa irraa aga dheengaddaa nurratti dhiisa barbaannee ni finna sanammoo viidiyoolee yookaan akkanuma agarsiisu guutuu halkan hin arginu gaamee fakkeenyaaf Arriyaadi jira inni Waadii Dawaasir jira kun Kamis jira kun gabaabsaatiin deemna dhoombir mucaan dhoombir jedhamu ka amma Hamzaan mul'ise sun kan mucaan biratti du'e jedhan sun ijoollee dhoombir baalee ka jedhu mucaa jala kana jiru kana hin beekne garuu isa wallahi hadhaan agarre gaafadhaan
Dhombir Baalee ka jettu sun yoo jala kana jiraatte lakkoofsa tokko tokko barreessi. Dhombir Baalee isuma kana ijoo jechuu jiranii qo'aan seensisaanii. Barreessaa jira. Fu'aadiin buusaa galchaa. Nama tokko seensimnaa jamaa akkanumatti walitti qabne malee akki hin jirtu dhiifama naa godhaa jamaa. Kanatu Tamam. jala taa'aa galchaame. Fu'aadiin buusaa galchaa rakkoon qabu fu'aadiin buusaa galchaa ni adeemu. Rakkoon qabu ka kennaan nutti dhiisa. Fu'aadiin buusaa galchaa. Dr. Asli, follow deebisme. Dhombir ka jedhu kana. Ani isinirraa bu'aa rakkoon qabu bu'aa jettanii bu'aan akkasii sa'aatii barbaaddanitti nu dubbisan. Galchaawanii. Okay. Dhombir Baalee assalaamu alaikum. Salaamu alaikum. Barakatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maal jedhaa jirtan sila ustaaza wal maqaa yeroo hedduu irra deebitanii waamtanii ani takkaa namallee garteetiniin gastii nama tumamuu irrallee takkaa taa'ee hin beeku takkaa namallee tumsiisee hin beeku warri miidiyaa kanaa na beekaa. Miti bari. Maal jechuudha jettanii maqaa Lakki keenyarratti. bari Hamzaa mul'isaa ture san argiteerta? Laa elo dhageeffadhaa warri miidiyaa kanaa na beeka ani artii Baalee diidaa Lakkisii miti maqaanuu isaa miti maqaanuu isaa miti lakkisii miti. maqaa biddanii kan birbiratti Rabbiin keessi haqa jechuudha. Sii miti ka Hamzaa mul'isaa ture jira maqaa Dhombir jedhee Baalee jedhee maqaa guutuu barreeffatee jira. Mucaa gastii namaarra seenee mucaa tokko qabeetiin. Ustaz Hamzaa mul'ise Riyaad jedha Riyaad. Riyaad ka mana banee jiru akka ani achirra dubbisetti Hamzaan deebisuu danda'a. Ka mucaa qabee jiru ammoo gastii isaa mana isaatii wanna jedhame diiktoora isaatii mucaan fidame Dhombir jedhana fakkaata. Ustaz Hamzaan adda baasu. Menu mul'isaa mee viidiyoo sirraa laalamee ijoollee nuuf. Asaa mul'isaa mee? Mul'isaa mee? Mul'isa. Laalamee guddisaa. Mul'isaa mee mucaasa? Hadha jedhanii hin beekne garuu guddisaa. Hin agarree garuu. Hamza. Namni akkanuma irraa isaa goraa wal fidaa. Ninjira naa usaa xiqqisha. Aywa tayyib. Meeni obsinaafi. Akkasuma fakkaata Dhombir Baalee kanan beekaa baranuu saniif isin gaafachuu jira. Kanan beekaa kana duruma beekaa. Kana ol. Ustaz hangas abumaati daraa kannaafu. La na. Na wata kamal. Abun waasee dubbachuu barbaada dubbadhaa. Na ustaada. Ani nama dibdii haqiqatan asuma jirti abbaan falaas asuma jira abbaan yakkamaanis asuma jira waliigallee kan fixus asuma jira ganda biraan barbaadina osona keessan dhayxan daangaarran dhayxan asuma jiran. Aywa Hamzaa guddisaa kunoo. Ila mucaa kana kunoo argu jirtani isa kana kunoo maqaa gubbaan hin mul'atu tokko gadaa achi jira. Kophatti guddisaa mee ijoollee sana ilaallaa. Uummata beeknu moo. Hamzaa guddisaa. Mucaa lubbuun jira. Aywa kunoo Dhombirii Baalee jedhami kunoo anatu dogongore moo Dhombirii Baalee jedha. Ka qabee jiru akkasii. Riyaad Ahmed ka mana banee jiru. Ka mana banee jiru Riyaad Ahmed ka ijoollee qabee jiru Dhombirii Ahmed. Dhombirii Baalee ka jiru. Kunoo gadaan gastiisaarra ture gadaa jala kana laafusa barreeffataadha galcha. Gadaan kunoo gastiisaarra tureera. Gadaa jala kana laafusa barreeffataa galcha. Mucaan kun ni deemu ni jira isa gaafanna. Mucaan ni jira gadaa. Kunoo laafusa. Okay gadaa barreeffata. Gadaa lakkoofsa barreeffadhu ayyee. Yeetanillee furmaata goo. Bulloo ka jedhu ka abaaboo darbu kunillee gastiisan irra jira. Kunillee gastiisan irra jira unoo bulloo ka jedhu. Nama nu beeknu gadallee galcha. Asli yoo harkisime. Asli jirtam yoo harkis. Jiraatu Kunoo abbaa mana banee dhufe. Riyaad Ahmed kanaami Riyaad Ahmed illee dhufee jira. Gadallee dhufe bulloon dhufe unoo. Okay, aywa. Keessattuu mucaan Dhombirii Baalee ka jettu suni yoo as jala jiraatte mucaan sun ergadhu hayyee. Bulloo assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa jirtaa? جرى نقاف هيا. Mucaa kana bakka inni jiru beektaa mucaa amma qabamee akkana reebamu kana?
Mucaan Saawud Arabiyaadha garuu reefu mucaa keessan dubbisee jira barreessee fi jira mucaa qabee fide tokko achi naannoo san poolisoota jira makiinaa poolisoota deddeebi'aa jira mucaan nu bira jira qabnee jira mucaan hin duune garuu hin jira lubbuun hin jira mucaan reefullee barreessee fi jira garuu amma onlaayinii irra hin jiru mucaa fiduu barbaadeen ture. Eenyuun bira jira mucaan? Mucaan isuma bira jira kama qabee jiru kana bira jira doombir bira jira. Doombirii baalee ka jiru kana bira? Doombirii san nu fiduu dandeessaa amma kana? Onlaayinii irra hin jiru barreessee fi jira deddeebi'ee reefu garuu naa deebisee jira poolisoonni makiinaa poolisootaa naannoo san jiranii ijoolleen naannoo nama 10 turanii achi keessa qabnee kanaafuu poolisoota jira saniif sodaannee mana keessa jirra naan jedhe garuu onlaayinii irra hin jiru malee mucaan hin duune hin jira baay'ee yuun tumamnee mucaan. Okay, ati akkamitti beekne jiraachuu isaadhaa kun oni du'e jechuu jira inni ajjeesan jechuu jirani? No, najjeefne si jammar gisee sanuu baay'ee dabaddabne najjeefne mucaan nan barreessaa fi yoo onlaayinii irra jiraate fiduu hin danda'a mucaan garuu amma onlaayinii irra yoo jiraate fidi qaama dafiitii fidi mucaa fidiiti mucaa asoofsiifne akkasitti malee akkamitti wanna goonare. Bakka ameen barreessaa fi deddeebi'ee barreessaa fi yoo ka jiraate lakkoofsa isinii barreessaa olla deebistanii. Okay, dafiitii fidi amma kana maaliif jennaan kan biraadha Hamzaa yoo jiraate ammas ijoollee biraalleen isin hundi keessa wal beektan wal hin beeknu jechuun dandeessanii Fu'aad atilleen ijoollee beektu guututti himi wanni kun wallahi waan akhiraallee waan dunyaallee isin balleessu yaa ijoollee keenya isin hin beektaniif morkaaf akkana gootan malee waan isin balleessuudha rabbiin isin haa tiksu mee Hamza kabiraallee ka du'e jedha yoo jiraate kabiraallee eeraati. Gaafii asirratti na dhibe sheeka. Isaanillee namni kenna ka jiru jira nama kenna guutuu laayaasani. Nullee akkatti baafnee agarsiifnu nama kenna guutuu laayaasani. Akkuma nu gaafata kana isaanillee gaafadha ka walqixa gaafadha. Walqixa gaafadha nama guutuu. Fu'aad kiyya akkasiin jedhe ijoolleen afur nu bira jiran jedhanii jettee jirti ijoolleen qeerransaan ijoollee sadii jettee jedhee afuriimi ustaada dhugaa dubbata haqiiqaa rabbii dhugaa dubbatu fi miskiinni nama miidhamu viidiyoo qabda viidiyoo qabaatee fi jira kun qabdu jookar dhaab no dhaab jookar dhugaa dubbatu fastaanii misheekonni jookar narra dhaab namni dhugaa dubbatu fastaami namu afur bichaan akkamitti urgagaaf lolli tumamu jammareeti nama afur bicha tumame namni kenna nama afur qofa walqixa gaafadha nu nama kennan dhiyeessina nama dhoofnee jenne dubbanne guutuu nama kennaa dhiyeessanii rakkoon hin jiru nama kenna ammoo tana sii gaafadha ammoo tana sii gaafanna kun azirra abu muazil azirra hundi isaatu viidiyoo maqoba nutti mul'isa iskiriinshuut godhaati walii ergaati amma kunoo kanatu qabame jedha. Ustaza kana godha ijoollee harargee ta ijoollee ta'an harka jirtu ni dhiyeessina jenne ijoollee harargeetiin illee ta arsii ta'e sin harka jirtu dhiyeessaa jedhaani akkasitti okay amma tana jedhaan eenyuma dhufan biiznillah tabaraka wa ta'ala rakkoon qabdu isin hin morkatina waliin wanni kun yoo ofirraa osoo ijoolleen sunillee qabdee jiraatte yoo isin ofirraa dhiiftani ni dabalamtan malee ni hir'attani tana amanaa itti wallahi ni dabalamtan malee si galtee nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam uf gad qabuudhaan namni ol deemuu malee gadin hir'atuu jedhan afwiidhaan irra waa dabruudhaan ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ol qabiinsa irra dabriinsa akkasumallee sadarkaa isaa ol qabu malee waan biraan hir'isuu jedhan sanna kan isaanillee ijoollee harargeetii miti ijoollee keenya sunillee ijoollee harargeetii miti maqaa akkasiitiin iyyaama ijoollee makeenya tamaaf isinillee ijoollee makeenya isaanillee ijoollee harargeetii miti ijoollee keenya isinillee arsii qofaa miti ijoollee keenya hundi keessanu anaaf akkas tamaam inshallah hundaa'u ni gaafan tamam hayyee bulloo yoo fiddee jiraatte dubbadhu dawwalanii ila dhageeffadha ustaada narratti dawwalanii dhiifama nama jiru jechuudha amma fakkeenya ani nama jiru hundaan dhiyeessinaa jennaan ani jookar narrattu as baachisee jira jechuudha ijoollee teenna guutuu nullee warra tumame nama meeqa ijoolleen nama kanabseen hin jirre haga ammaa dhabnee eessa jiraayyuu eegaa jira shorta qabe moo hin du'ee eegaa jiru nama kana guutuu oduma de kenna kaga danamse achi guute dhabame goe meeqatu jira wallahi maqaa isaa beektan yoo maqaa isaa beektan yoo amma yookaan ammoo screenshot gootanii qabdanii jiraate dhageeffadha ustaaz ila dubbiin dabsina dhageeffadha karargeen arsii qabde guutuu nu dhiyeessa karargee qabne ni dhiyeessina kanan ala dubbiin ta kan jirtu nama 7 ragaa ni qabna viidiyoo tani qabna
Inde dubbii garam deemtaniin. Okay, ragaa Ustaad, kan mul'isaa Ustaad, ijoollee keenya waan dhaggeeffadha waan Ustaad, jechuu jirramu. Ustaad, dhaggeeffadha ila Sheek, waan isin hin jedhu dhaggeeffadha, jookar qaba muutii qaba, waan isin hin jedhu Sheek, dhaggeeffadha. Nama isaanii ka isaan nu gaafatan guutuu qabatamaan jira ragaan hin sodaatin haasan nama kennaa dhiyeessanii akkuma jara nu gaafatan kanatti dhiyeessisita dubbiin qaqqabinaa safuudha walqixa gaafadha kana muutuu miskiin walqixa tumame bar maal jechuun numatti quba qabamaa jira bar dee Yaa Fuad keenya. dhugaa jirtu gaafadha. Yaa Fuad keenya. Yaa Fuad keenya. Ustaad Qaasim Moggut akka Fuadii waa gaafadha Fuad karam kute. Reef obboleessi keenya Jookar ani nama mana xiyyaa malee hin beeku jeemammoo hunda beekee jira. Tanaafuu ijoollee teenya. Thank you galatooma manguddummaa gaarii haasofne. Hanganumaan isiniin ja'a namu wal dhiisaa rabbi sodaadhaa. Rabbi haa tolchu. Dubbii takka haasawaa fixa takka mooturaa fixa. Akka rabbi isin godhe ta'a nuti gaa wanni nuti barbaannu tana jaalalaa fi kabaja barbaanna. Wanni tu waa natti mul'achaa hin jirtu. Nagumaan gartee gaaza kiyya gubee mataa kiyyallee gubee harree hedduu idaadhee amma shafirraa hir'ise. Galatooma. Hanganumaan isiniin jaa gabbu'eetii irra fuufadha dhiifama. لا لا حمزة امبوينا لا لا imbuin. ما Lala أوفسايد wallahi ni rafaan ni rafaan. لا أكاتا لا. غونو جرا جرا اسن غبابس اني لين اسن مجالا بر الى غلغلا دلغا ذا اسديت اسن مجالا Akkee goonu tokko haqiiqa dubbachuuf namni dubbinu harkaa balleesse haqiiquma dubbadhaani أكاس murtii guutu. نعم Inni araarsa jedhee dhufee ammoo ijoolleen bahaa jechuun sirrii miti. Ijoolleen miira keessa jirtii dhugaadha. Hin baanaa yoo jettellee yoo maalillee jettee ijoolleen ijoolleedha. Laakiin ammoo namni araaraaf dhufee ijoolleedhaan kootta Akki bahan jee jedhu. bari ustaada bar murtii guutoon akki jee wal mariyanna ja'anii wal mariyannee dhufna ja'anii je'eetiti isaanis wal mariyatanii isinis wal mariyadhaa bahaa jee si galee hangasu malee waan biraan itti hin fakkaatu. Wallaahi mee haa ta'u mee akka hundattuu kheyri marratti haa hiiknulleedha. Kasti ustaad Akka hundattuu mee dubbachuu barbaadanii qabxee takkatti qofa dubbadhee ustaad Muwaadhiif carraa dabarsaa. Ustaad Hamzaadhaan waa jechuu barbaada. Dhimmi anaaf isaan illee isin hunda as nu teessise dhimma nagaa buusuuti. Dhimma uummanni kun walitti fayyee garaagarummaan uummata kana gidduu keessumaa uummata lafarra jiru osoo hin taane ummata qilleensa gubbaa jiru kana gubbaa akka garaagarummaan hin uumamneef malee ummanni lafarra jirru nagaa waliin jirra. Waliin nyaataa dhugaa jirra, waliin bakka takka salaataa jirra, waliin ollee galaa jirra. Nagaa takka walii dhabneen jirru nagaa walii qabna. Ustaad Hamzaa kiyyaa anillee atillee wanni as gubbaa jirruuf jaarsummaadha. Ummata kana nagaa itti godhuu fi nagaa buusuuf. Akkam ijoolleen jettu viidiyoon yookaan immoo suuraan amma dura mul'ate sun mucaan sun akka du'etti agarsiistanii jechuudha. Ustaaz Hamzaa kiyya du'e jettanii du'a agarsiiftan. Rabbiin ajjeesini rabbi kheyrii jidduu tana haa buusu. Yoo du'een jiraatini anaafis illee yakkamuu deemna. Nu laalchesti dubbiin tuni. Maaliifi akka waan ajjeefameetitti waan kanas gubbatti agarsiisne yoo akka ijoolleen jettu mucaan kun fayyaa jiraate nagaan jiraate nagaa san barbaanna. Osoo nageenyi sunuyyuu hin jiraanne hamma danda'ame takka nagaa buusuu lateena malee nagaa booressuu hin barbaannu. Jara keenya obboleeyyan keenya ka Harargee ilmaan keenya ka Arsii warri ijoolleen isin harka jirtu gama walqixxummaa ta'een akka amma murtii guutuun hosseenee kaan gadi bu'aa hotuu ati gadi bu'ii as gubbaan taa'inii as keessa hin taa'inii maal jedhee ijoollee as keessa hararee gadi haree sanaa miti. Nuti wanni as gubbaa jirruuf araara buufnee nagaa buufnee akka nagaa kana booda wanni biraa dhufne kan. Kaniifuu ustaadii kiyya ijoollee gama kennaa ijoollee gama Harargeellee ta'u ijoollee harkaa qaban bifa ilaafilaamiin bifa walqixxummaa ta'een kan gama kennaa ijoollee Arsiillee kan gama ijoollee gama Harargeellee kan gubbaadhaan walitti dhoorrisanii wal fixaa jiran bifa walqixa ta'een fidaati akka ijoolleelleen isin hin komanne akka ijji namaallee isin hin laalle. Nama kumaatamatu nu laalaa ture beekaa gubbatti. Kheyrii haa dubbannu hamtuu haa dubbannu
akka uummanni yaadutti as gubbaa sa'aatii dheeraa turre waan ta'eef ijoollee kana ammallee bifa haaraan dachaa isaatiin akka ijoollee kana gadhiisan nagaa buusaa. Nuti warri as gubbaa jirru nagaa labsuudha malee nagaa booressuuf as gubbaa kan jirretti akka nu hubattan suuraallee fiddaniitiin ijoollee tumamte suuraan kamara jira. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa bakka hunda afateetiin jira. Kaanii kan guuruu danda'ama. As gubbaa meeshiin godhanii mul'isuuni ebaluu du'ee jedhe ebaluun duune ebaluun jira akkanatti tumame akkasitti tumame jechuun xiqqoo isii nagaa booressuu yoo ta'e malee nagaa buusuun fakkaatu sana akkasitti akka nu hubattan barbaanne jechuu barbaada. Thank you galatomi abdi keenya laali waan agee booressuu fi miti ni du'ee barani ijoollummaa komantii jalatti barni du'ee ja'anii kunarra du'ee gurbaan kunarra du'ee ja'anii kun olaalaa jeetitiin ol baase mana gartee viidiyoon ergamtelleen rasaasaan itti dhawa kaayetulleen numa erti sana sirra fiduun hin barbaachisu. Ammoo akkaanan harkutti jara keenya dhiifama naa godha araarri waan bu'uu deemu natti hin fakkaatu ammoo rabbi haa tolchu tanumaan du'aa godha Khaliqni haa bareechuu haa tolchu jaalala walii nuuf haa kennu dila gartee ganama asteenyee haasa'u jirru obboleessi keenya mucaan jookkar boodarratti ani keessa dubbii quban qabu jee ammallee quban qabu jechuun kun xiqqishoo walillaa qommoo wanni nin jiru boru walit dachaana yoo rabbi jedhee ijoollee harkaa qabdu isaa dhuftu ijoolleen taanis warri harkaa qabna jees asirra nu wajji ture haa dhufanii kabajaa fi jaalalaan ammoo ijoollee isin bira jirtu isin gamalachuurra please uleedhaanis tahee ammarraa kaaftanii hadaraa rabbii keessan sodaadhaa uleen isin tuqina nyaataan isin azzabina borummoo yoo rabbi jedhee live humarratti isin hundi dhuftanii akkuma amma ja'ame kanatti kaanis kabajaa wal geggeessee kunis kabajaa wal geggeessa achi booda akka walitti hin buune hattuu jettan san qofarratti wal taatanii akka duultaniin kabajaaf jaalalaan isin gaafadha hattuu nama keenya hattuu abbuma fedheehu amma akka gartee obboleessi keenya asliin jeetti ijoollee ganda isaanii hatanii ajjeesanii jee amma wanni kun godhamuun qabu ijoollee ganda ifii namni hatee ajjeesu oromoon kutaa fudhatakkaa hattuu gandaa hattuu sabaa osoo hin ta'in hattuun tan ganda ifii ajjeeftu hattuma oromoo waliigalaati oromoon qabdee hattuu san akkuma asliin jeetti manatti nu fidanii nuti achirra laallee gurraa fi cidhaan isaanii ciruudha hattuulee akkas nama gootu san antanatti naman sigale malee walii ijoolleen gartee miskiina gaara keessaa qaqqabdanii kaan akkana gootan hadaraa rabbi ijoollee miidhina hin tuqina borummoo yoo rabbi jedhee gamalachuu raahuu ijoollee live umarratti fiddanii kabajaa fi jaalalaan wali araaramtanii akkasii walii gadhiiftan hanganaan isiniin ja'anii fi xadde irraa beegalatooma bagana ga'aan dhuftan ibsaa obboleessa keenya qalbeessaa bagana ga'aan dhuftan hundi keessan Ashir xiqqoo isiidha dubbiin bakka tanatti naafte xiqqoo isii osoo dubbiin tun eega jalqabamte dubbiin tutuqamtee dhiifamtu gaariidha miti waa balleessite malee waan tolchitu dubbiin hidhaan qabne waa balleessiti osoo ammuma tana xumurame gaarii wanni kun ijoolleen tun ijoollee miiruma keessa seenteetiin agadu taaltee wanna jetti malee eessayyuun dhaqani ijoolleen keenya mucaan jinni jedhamtu sunillee akkasuma qeerransa akka jettulleen fu'aadilleen jookarillee hundi keessa nu deebitanii sirnaan teessanii ijoollee akkanaatti badee jettanii kunillee himatee kunillee garanaan himatee osoo miskiina rabbiidha gadhiiftanii gaarii sini galtee miskiina rabbiidha osoo gadhiiftanii gaariidha osoo waan kanarratti xiyyeeffattanii hundi keessanuu jechuma barbaadeeti yoo arra bira dabartee boruu ka jedhamtu taate dubbiin akkanaa bulteen toltu dubbiin bulfatanii jedhan osoo waan hattuu san bulfanne gaarii amma dubbiin tuni dubbiin nama qabaadhaa tuni waa dabaluu malee waa balleessuu malee ammuma haa godhanii jara lachuu ol deeffanneeti ammuma akkasitti gartee sagantaa kiyya waan takka jiru eje
dhugaa dubbannee bakka nutti dhiite bulla jechi murtii guute jee dogongora sirriidhaa miti. Abbaan mancee muree na gurguruun jiru haqiiqaan jirtu Ustaaz Hamza taakka. Inni biraa hamma galgalaa hanga galgalaa hin beekuu quban qabu nuun jechaa turee jookar akka haaroot aliif nu deebisuun dogongora. Wanni lameen kun akka tachirraa bahee ijoolleen ol deebitee lubbuu namaati habaatu lubbuu namaati walitti taphataa jiranii jarri kun ol dacha'anii namani du'e jiru sanillee sagalee dhageessisanii asumarratti ammantan yoon dhumin yoo akkana walitti dhiifnee biraa deemne takka fayyaan dhiifne nutulleen akka miqwaan kana keessaa hafnaa hajuu gaafii keessa galchaa yoon dogongorellee dhiifama naa godha jiraan hambisa. Wanni ati dogongorteen jiru Ustaaz waan sirrii jechaa jirta asirratti nuuf haa ol deebi'anii dubbii ammuma gartee ijoolleen bar wanni boru jeefani waan biraatii fi miti amma mucaan Fu'aadiinsa wanni jee namu bakka adda addaa jirraa jee yeroon galgalaa jee isaan biraayis leeyilii maybe fiduu dhabuuf haa danda'an jeeti yoo danda'an waa maashaa Allah tolte ammuma fixuu turre nu bareeda tanuma jechuudha. Akkamitti Abu Muaz yaada kanarratti? Sagalee kan keen jiru asli. Sagaleen kiyyan jiru? Amma deebi'ee hono. Okay. Ila ijoollee kenna kana akkuma jarri fedhanitti amalumaan wajji deema. Hin aarinallee obsa isin galee namni nagaya buusu obsa qabaachuu qaba. Ammallee jarri kun osuma tarazaquu deemu in amma akkaataan itti wal qaban kun garagara. Warri amma gaara jiru sa'aatii barbaadetti gadhiisu, sa'a barbaadee garafu, sa'a barbaadetti waan fedhe goruu, sa'a barbaadetti fiduu yoo dhagaan jalaan dhumne yoo neetworkiin hin dinne hin danda'a. Ijoolleen amma akka asirratti argine warri akka Jinnii faa, warri akka Fu'aad faa, warri akka Jookar kunniini warra dalagatu. Osoma walii duraan dalagatanii warruma duraan saahibaa kana fa'aa achi deemanii bakka deemanii fa'aa qaban. Miskiinuma karaa deemu ka bishaan kadhatuu dhaqe fa'aa warra qabu. Jidduma kana keessa osoma isaan qabanii wal hidhanii wal garafaa jiran arabni isaanii dhufu yookiin shabaabni karaa santara wal gadhiisanii fa'aa addaan fiiguu jira qabamuu fa'aa jira waan kana jira firiidamiin jiru akka waltuman kanaa miti yoo arabnummaan bira dalaganuu dhufee jechuudha. Kanaafi osoo amalumaan arbi sagal bule kurneeffatuun dadhabu homa jarri jedhanitti tole jennee fi sa'aatima isaan itti mijjatu sanitti namuu fidee gadhiisee nagaan adda deeme. Hagasii osoo wal tuquu baatanii irra hedduun ammoo ijoollee asirratti wal tumtuutuni warruma wal affaa dalagu warri amma bakka dalagaatitti wal tumu kun jechuudha. Isinii galee miti. Warra ammallee ka miskiina karaa deemu bakka dalagaatitti tarazaquu itti dhufee fa'aa qabu isinii galee. Akkas natti fakkaata akkaataan itti wal qaban waan humna akkasii akka ijoollee gaaraa kana qaban natti hin fakkaatu nagaa yoo barbaadda warra koomentii jalatti goota kiyya itti muddi ajjeesi falaxi jedhu kana dhiisaa dhugaan akkana su'uudii nama asirra jiru kana irra hedduu warra deemee karaa san beeku isinii galee koomentii ilaalina warri koomentii gaazaa fi kibriita qabatee deema osoo waltumaa jiran yoo arabdichi bira dalagan dhufe wal gadhiiftee addaan fiidii isinii galee. Kana wajjin yeroo itti mijjatetti obsinee fiitumaan gide majaraa mijjatetti boruu jedhanii miti boruu san osoo eeyinee tasgabbimaan ishii boruu sanuu isinii eeyina fidaa jedhaniini ka jiru hin fida ka du'ellee du'aa himan ka miidhamellee miidhama agarra akkaataa itti yoo gadhiifne illee ifidensii viidiyoo gadhiifne jedhuuf bakka mucaan sun ga'e fidanii haala kanatti ka jiruuf ka du'ellee yoo adda baafanne hoo isiniin jedha. Tole Abu Muaz fudhadhu. Assalamu alaikum.